Jalan mama mabot. Mana ko Malo na din sa pulutin ko. Arme malu nanti ko natin tukuli. Malu sur tulupo na jiro pa naman nukes malaki sa tujolo jo man lo guru kurata. At nam gudda ni. At nam gudda o midafa. Lubun jiran turule wal garra. Ibani tigori najiri nadara. Shururu man kanya laman, shururu olla walli bira, shururu nama wal jalata, olla. Jindira. Halo? Halo gamme. Akam naga. Akam naga riya khiya. Man madra. Talbanil ne naftu. Ya burtukane. Anwala la bentu. Hayye amandu. Esat? Aye hotel Arafuri sani sedu jira. Hayye cuma tenai ginin bufati. Hayye. Wala bentu budang dona. Awo tumsa? Aye. Maro jima kona jima ko se je se bar. Jiman ko wallahi billahi disu wandan denu. Baranne baron salle finne dalagalle wan kamna bresaki. Warakan tanya akamana kana kesa nujiti. Dubo sigara jima mal marmayu aje site wala. bar wallahi billahi. Kas jannani se 800 फुलफुट था सा? bar dunia matana si bar dunia matu akala. Dunia tanah tu akala caya nunadis. Umdadiyo sa area ke to ko tu dalaga na arge. Duai na god mera bitana ranwa suji. Amin. Umdadiyo duai god ite. Atime jima kana bisullah ya lime. Akau sa sini sporti mandele ini tegala man khadi. Aman dalaga me. Dalaga manin dalaya beresati. Ni beta jinun tunakan utate. Aw jima ko simile jira ta kamale da. Wallahi dalaga man kabut kan ma dalaga te firadesi me. Nattilla lini ni beta baron salle barade waraganti undi mana hesana jitti barbade dalaga me hagot kan ma dalaga na te. Dalaga ne khatta mahriya hi to ko dalaga na arge bete. So me ar isibra da ketin nufa. Amshir yud an dalaga kada kuma ati arkati katof laliya. Amshira. Rabbul isriya qali. Har wangoto. Amma samuna bititi. Ochu tesis di dekat dumi faji duaina god digara fi sanaye. Aya be. Duaina goda? Aya. Kadiga siya ba si tunay. Maza. Ana gimana ikaw di kejena kanara. Gimana kanu natikase. Wallahi billahi. Ara nata de wallahi. Ara biyang. Abar kiyang wallahi billahi ajaib. Guyyan torban bati bara guyyan fe sumada bras yom ma wal agra ayyan khitini rara ibsitu jirutani adu yani khit ana wadu ansimale wan barbadu tujalatum ina fotu Mario, kau pasal egal tisa? बर अरोसा तो कोने आवे नहीं थी फिर
Mokoru jiraga kani bayda achitti wallis. Walle ko dufte wallis tananya so sani mufan akana daw jira akana akana ti daw jiraga akabiyo. Esa dem lagi. وجيتك هريا خيتك السيارة خنانجي سالين لما يسافر لك ولي من جرا أما ديمو ديم تدو أو بلسك يوسي جرا أو بخن الجماعة سجارة نجسي جرا بر مالك مقرسني مالك ولا تبا بر أن تجاو دبي أما تجاو أكانتي وليسا تيتو بربادو جرا أتي سوام براو مالك مقرسني نانجا أتي قرسو كابا بيته मैं आमिले सा एक गुफ मलेगा जिचुन अंति वरन हे तुजरानी बेता किशमे आमिले सा एने थी यो खनरगा अकल मान के तिफुता थे अकाते नि जवाब सियारा सन तराबु खराब बिरा बरबान नमला बिरा दुबा अतीस बेते किसे तक तक वजित बचो कबदा हैं स्टेट में दिसुम योनी दंदे वलेत यतिन इनका नाव जावलिस हा उम्मत तिरी में उम्मा नारो उम्मती निमा आ दलगा तन लिखित बेगला याद है दले कितनी सोचा मैं सीखा नूरे जिन का अदाफर नु बस सनमावी सिजारा डाबर बले बस मावी सिजारा डाबर आई बस का बस बहुत सिया मातिसगा सिया नोजिन दोइसु इदो इदा नोज ला हां निरो इदा बस आओ देख वाला करेगा क्या ना गदीस यो मालक अरे Barzani ya, tak pasal lagi kita kena. Hey, yang ban batip ragan te sumatap. Hello? Mate, akam, nagaketi. Oh, akam nagajirto? Nagakarta rapi nagajirto? Jirta. Kufan jira, es jirta. Ke manjira? Ayye natti goriga. Tolai. Ay gada. Akam. Nagaan juta. Paya. Nagaan. Oh, bandi turte. Kara demu jira. Turte seperti itu yang saya kan juga saya berguna pak. Okay. Akam salat. Nagaan. Alhamdulillah. Mate anabdi. Oh, Abdi. Akam mate. Akam Dasma. Norika. Akam mate. Norise. Mate. Mate. Oh. Mate kam. Dan sakam aku. Naguma. Mal ada mal sudah beri senika. Lakin sen uji fare baca jira. Dimma kanya sani pindu. Wai dimma kanya akam gote. Ayye ga imma kana ani sittu manjira tenye dadalotatti madera. Benta ga rakuma mati kiyati fi haluma jiru kana fi
gadi ba'es barbaadus hin dandeenye ijoolleen koos immoo na jala battanamaa jiru haalli rakkina haala adda addaa keessa na jala galaaru qeema kana keessaas immoo iyyuu beektaa waan hundaa siif hin himne waan baay'ee jira keessaa bahuun feeneen tureen qeemaatiifoodha garuu haalli asitti ta'e immoo kan na gaddisiisus gadda abbaa warraa koos ni beektaa kanumaaf jecha laficharraallee fagaadhu ijoolleen koos sammuu isaaniitti deebi'anii barumsa isaanii baratanii waan jedhu yaadeeni ayyee yeroo naa kenniti maallaqa xiqqoos naaf kenniti ani samman barbaadadhee mana xiqqishuu argadhutti siifan gadhiisa. Tole maallaqa siifin kana rakkoon qabu waan illeen ariitiidhaan waan mana kana galuu barbaaduuf mana keessa jiru isaan keessa xiqqoon illeen achirraa rakkoo waan jiruuf rakkoo saniif bee waan asitti galuu barbaaduuf atilleen akkana ariifattuun barbaada akka galtee ariifattee mana barbaaddatu san ariitiidhaan akka harkattuun barbaada. Ayyee nama tokko sin dhiphisu ijoolleen koo samma dhaga'uun qaban beektee kanaaf natti dhufu guddatan keessaa ba'uus hin fedhanii kanaaf jedhuma jalaan barbaadaa jira. Jadi gaya jette anis hojii waan ariifachaa jiruuf birrii akka tokko wajjiratti na kottu. Ayyee gaafaan ayyee. Guyyaa gaarii. Ta'u dhastee qaba. Ayyee. Jadi gaafaan. أنا ما أدري. فياقت. أيه. وجي ما فكرت. بر وجي بريد دنو بيتا. وجي بريد تو كسر كتني. سيمو سيبل بدنا بيتا. بريد ده. تنافين سيمو سدولة بقر فتا. بيتا فام دولنا بريد خيسة جيني وجين كبرني. أيه. ومان تنجلي وجي رينجر سلينا هذا. سنة بيتا كشو وجينا ورباكس. كنافين يعني ليس بدري دران وجينا ورباكس. تجربة وجي nama keessaabee turani beeku. Saniifin hojii kana bakka isa akkuma lan taatu yee siida wala seemu. Hojiin hojii akkam sila? Hojii attimee hojii akkam beeku sila? Hojii gaa kompiitu gaa hojii harkaa fa'aan beeka. Hojiin sila hojii maali? Hojii maallaqa illee maallaqa guddisee seera falanii beeka. Achi bakka beekumsa keetirra nama beeratee fadhan. Hojiillee ati taakkam dandeessame. Jechuun hojii humnaati moo hojii waajjiraati moo hojii akka biizinasii keessa moo hojii manaajerummaatti ni beekta. Hojii manaajerummaa bareeda waan guddisee qabalanii waa xiqqoo keessatti warra keessaniif ijoollee teessan hundi jijjiirta jechuudha. Obboleessi kiyya biraatti naaf yaada. Kanaafis yaadee baranis silkii siida waliin beekta. Waan duuti maddumee maal beekta? Ilma natti firrii jiru. Bakka buna dhuguudha. Akkas ni jijjiiramtus inshallah. Yaada isin tuttinu maariin koffee. Galatuma warri maariin koffee. Akkas akkana jira. Keessumaa gisee qabatanii sittiin gadi koottaa. Ni jijjiiramti. Sijaade yaaddeen. Amshir galatuma hedduu si galateeffadha. Maal akkam qabaalaa. Walumaaf jiranii beekta. Hojiin akkami sila? Hojiin bareeddu. Amma hojii takkaaf hin jarjaru jira. Bakka bunallee dhugi. Ni baafana bakka. Yoo jarjarsa deemire an buna dhugeeti bishaanillee bakka wayii deemu jira. Akkasi. Ayyeega. Deema fira. Galatuma hedduu si galateeffadha. Maal rakkoon qabu? Ni jira. Maal abbo? Abbo maal nabuma? Waan keessa rombeetta miti yaadoko. Maal? Kun ijoollee koo waan isaan ta'aran hin beektaa haalli mana kanaa. Maal wantaat gurgurtee ilmaan tattee tamaarii barsiifattee mucaan caatii nyaati biraa kiree kaan duuriyyee ta'e gurgurii iskuul barsiifattee ijoollee. Yoomin dhala kootiif gochuu ilee yoomin jibbe kan isaaniif ta'uu malu ilmaan tattee arguu qabdaani abbo ilmaan takkisiin baddiin gartu. Ni beekta qe'een qe'ee warra kootiiti akaakiliin koo asirratti guddate ofii isaatii horee abbaa koo dhashee dhaala abbaa kootiif kennee du'e abbaan gosa sumarratti ammoo tun godhatee naa kenne
Ani sillee dhaluma kootiif yaadannoo taa'ee yaada malee qe'ee kanarraa buqqee qe'ee biraa dhaqee lafa biraatti ijoollee koo guddisu ijoollee kootiif yoomii waan gaarii jiru. Fiduu ilmaan tattee asirraa baddeen ilmaan tan gurguru ilmaan tan iskuul barsiifatti yoo. Ayyoo min jibbee waan gaarii ijoollee kooti. Ijoollee lakkee maata ta'e si jira. La kaan caati nyaataa kiree kaan duuriyee ta'e gurgurii keessa ilmaan tattee iskuul barsiifadhu. Hin booyin. Lakkin booyin abbaa si dhoowwe. Abboon booyin. Ati nam guddaani. Ati nam guddaa waa midhaafadhu hin booyin waan irsii jira hakkee ta'e. Lakkin booyini. Leetitii asi dhoowwe hin booyin ati nam guddaa. Akka nam guddaatti waan irsii jira laali tolfadhu. Eessatti naqa ijoollee koo kana? Ijoollee mina kan gurgurtee min xiqqaa bira laallattee ilmaan tattee iskuul barsiifatti. Qoodi sirra ammaatee baddu. Dhageettee addati? Egaa rabbi jira maal gochuu hin danda'atte? Rabbi si gargaara. Gargaara qabdu rabbi si gargaara. Atillee of gargaara. Nam guddaadha. Taa yaadi waan yaadilaali ilmaan tatteetillee laaladhi. Waan ilmaan tatteetil jitiraali tolchi. Dhageette hin booyin. Lakki hin booyin. Hin booyin dhageette? Yaadi. Abo, masa sih? Aku kau pariga gidara jara galufa. Mal speed. Aku luci mana jurubar umma mana nora gubra tu gitu. Mal? Mali, nama kuang kamu ni mal gota mesti. Mali kuwa kawa? Aku sini aman tanaga. Mal ni tutame, mal ni mut. Mana oso jiru umma mana nora dalala tu gitu singgah. Akabi bete wa kanat. Woi, gurah khiyani dage. Ija khiyani nak nama mana bitar. Harme! 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 Maal wanti taamaaniru? Harme maal wanti ati godhaa jirtu kuni? Maal osoo nuti lubbuudhaan jiru mana keessatti ijoollee wajjin mana nurra gurguratta? Bakka kan jiru anama isinii haala kanatti akkanatti gubachaa jiru kan argaa jirtu miti? Harme nuti dalanii of jijjiirra siif jiraanna maaliif mana nurra gurguratta? Obboleessi kee waan ta'ee jiru inni tokko sirbadee ganda fiiga inni tokko jumaa qabatee ganda keessa deemaa. Waan kana hiraaritu fide. Ati eenyu sitti? Obboleessi kiyya tumsatu argee jira yeroo namichi mana bitatu dhufee harmee wajjin haasayu. Harmee ati argatuma nu yaadda? Wanni isiniif yaadu kana isin hundumti keessan yaada mataa keessanii qabatanii deemaa jirtu bakkeetti isin facaasuu mannaa waan ittiin isin barsiisuu haala mijeessuu fedhee bakka isiniif tolchuuf hin deemaa jira waan tokko hamtuu irratti isin gatuuf hin deemu haala keessanii maaliif nu hubattan isin maaliif naa yaaddan maaliin dalagee isin jiraachisa mari'achuu maal ta'e nu mari'achuu qabda waan dalaytu kana adda kee kaatee dalayta mana nurra sitti besi Obboleessi kiyya tumsaan argee ijee isaatiin argee namicha mana bitatuuf. Ati ni agartee? Harmee isaa wajjin haasofte. Jakiyaani nage. Ummaa dhugaadha? Sinumaa fedheen tolchuu jira waan tokko waan badii dalageen qabu. Duuba nuti eessa galla? Duuba nuti eessa galla? Gidaara jala galla? Isinii miidhagsuun jira waan maal nu miidhagsita mana abbaa keenyaa ustee gurgurtee nurratti osoo ati hin sirna jettee maal hojii dalagaa jirta? Obboleessi kee kun waan ni godhu kana ni ilaaltamii? Inni haa dalagu laakiin gurguruun qabdu. Gurguruun qabdu maa? Isin hundumti keessa waan isin jala deemuu qabdan amma. Harmee hin ta'u wanni kun. Mana akaakayyuu keenya ijaare kan abbaa keenya keessa dulloome keessatti du'e ati har'a mana kana jijjiirtee seenaa abbaa keenya xureessita seenaa maatii keenya xureessita. Dhiiga abbaa keetii irra baatee galuu isin erga sitti hin dhaga'amne itti yaade ofii keetii. Hin jiru manni kun gurguramu akka itti gurgurtu mana kana. Akkamitti nurraa gurgurta ummaan walitti galla. Hello Abdi. Ammaan kana sitti dhufuu hin danda'u kunoo ilmi koo guddaan waan hundumaa waan nu haasofne kana bira ga'ee jira inni waan hundumaa hubatee keessa beeka
ijoollee hundumaan irratti kaasuu jira dhimma seeraa keessa xiinxalee beeka gurbaanni amma haala kana mijeessuu hin danda'u ammaaf yeroo xiqqashuu fi gara mana sirreessaa ta'e mana buufata poolisii gara tokko gorsiisee amma haala mijeessutti naaf obsi yeroo hundumaa na gargaari haaluma mijatu na gargaari atis na bira dhaabbadhu gar tokkotti isaaf jecha ijoollee hundumaa bakkeetti facaasuu hin qabu innis isaaf gala haalin kana gochaa jiruuf isaaf gala yeroo facha turu naaf eeggadhu xiqqoo ishee. Asma boot. Boot si jedhan mama boot. Mana kuma. Alona ni sopleti. Allah sopleti kul mana teetilar si jedhan mama boot. Lakin boyni lak meta ay dikradi. Wai mata teetilar tio. Man masra du manu boot. Asdawe nani. Lakin boyni sdawe lakin boyni. Ijirtil man tilali wan si jirani akas godan. Agete? Mari fide galmesa mari. Padang sirrata kuno polisi ke mana ndak malo ka. Fide isa usanya aman nutunda ukat mana kana ayat nutunda ukat mana kana ayat nutunda ukat lagi nutunda ni sirrata wantu mana nurati kurate sirrata janta video polisi ke nakahita amma basi gafit nufi mana kana mo ke safiladdu nudamu mana gurgurachu kana labi ke safiladdu demo pole sakena nufi diga inyanu isa male inyanu Hola, Fatih, ay, ijol ma kante teta. Ma kante te ma rako jira. Mari nyawa jira. Ay, mara walutan. Mana nuro gurguru berbad. Ay. Sambodi nuti mana nurutin gurgurin jenne dinnan. Obbalesa kenya guddan nurahit. Ami daa jira obbalesi kesan. Daa jira. Fatih, namuami. Baganat ruftayu. Ay. Mana kuma jole. Minan rakati lagatani kulti shampoo rakati lufu jerume tilbatu namanya jis. Obbalesi sani me kai daa jiru me. Duguma ni sifte. Ye duguma hidame. Ay, ma. Ayye ni ba ni san dubbanna minana nyaata nama minana nyaachisi. Ayye isaan kana osoo hin dubbisne ka haala jiru sun osoo finne akkanatti kun dubbatanii rakkoo man keessanii sanumaan ubbaaftan gaarii tureenu. Dansa akkasuma haaluma nan dubbanna dura isaan ofitti lubbutti isaan kun is malee hin soorannu jedhani is kanayyuu gaffinne dhibee kan wallaan yammutan obbaastanii sanumaa manatti. Ati kophaa kan kee ofii murteeffattee akkamiin kophaa kan kee man gurguraati isanii martuu waliin dhuftanii martuu kiskaallee gabbaastee dubbii haan obbaasne iddoo tokkotti. Ayyeenni sin dhufa ijoolleedha miti maal kan murteeffatu reewwan isaaniif ta'anatu beekamti. Isaan kanayyuu akka isaan hin nyaataniif akka isaan hin nyaanne ilaalta durbaatee suni qabatti waliin gaffidee nyaata yoo nyaachifte yoo. Akkas godhi dubbii kana rumaan obbaase. Harri dabrii dubbii kun dullee ni dhagaye. Waan isa dura keessa ummata san haala keessa hin jeeqina obboleeyyan keessillee tasgabbeessi. Ani dhimma gartee duraan waan keessa galee ture irraa waleetiin jira. Rakkoo jiru cufa waliin gartee wal mareellee anillee isin cinaa dhaabbadhee keessaa baatu. Kanaaf gartee dhimma hojiillee kan gartee isa rakkisaa jiru illee iddoo hojii kiyyaa gartee bakka banaa laalee siifi obboleeyyan keessillee keessa isin galcha. Kanaaf haadha teessanillee hin jeeqina obboleeyyan keessillee gartee waan haadha keetti irratti gartee dhimma hidhamu keetti irratti haatee gartee rakkisaa waan jiraniif tasgabbeessi haadha teessanillee hin jeeqinaadha walii galteedhaan rakkoo jiru gartee isiillee gartee dhimma gartee waa'ee mana gurguruudha rakkatteeti malee namni mana ofirratti hin gurguru rakkootu waa cufatti nama naqa. Kanaaf tasgabbeessa isiillee hin jeeqinaa walii galaadha rakkoo keessan gartee keessaa ba'een jira walii galaa isin furmaatatti laadha. Ani gartee waan jiru cufa waliin jirra waliin marannee keessaa baatu. Ayyee ulfaatu waan dhumatan irratti ulfaatu.
Maalitti nyaataan dhuftanii jecha beelaan alaa irraa baasuuf jecha.